ምግብ እንዳልበላ guyyaadhaan dubartii dabbaa yookiin teessuma guddaa akka addunyaatti qabdu takkaan wal baradhaam. Gara manaatitti akkam jirtu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a laayik godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada yaada keessan yaada kamiyyuu haa ta'uti yaada keessan yaada qabdan koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti. Lafa buuse. Akkanatti eeggadha. Viidiyoon itti aanus kanuma fakkaata. Haa ilaallume. Inni kunoo. Itti naannee. Maal ta'eeti? Liqimsuuf immoo? Di? No. Maal taate? Quanto mi falligano? Maal barbaaddu? ወንድሜ ምን ፈልገህ ነው? ያበረው yaadaan gara biraa adeemeera waan biraa keessa seenee jira waan isin haasaattu quban qabuun hin dhaga'an jiru. Yeroonni hedduun wantoota ijaan ilaalanii hawwanii fi itti gammadan keessaa tokko dabbaa yookiin teessuma dubartii guddaadha. Namoonni baay'een isaanii teessuma yookiin dabbaa dubartii guddoo odoma ilaalan kan namatti bu'an, kan mukaa fi dhakatti bu'an, kan boollatti badan, akkasumas odoo morma naanneessan micciiramanii kan hafan, konkolaataan kan dhahaman, odoo si waliin jiran, yaadaan jara waliin kan badan namoonni hedduun isin qunnamee jiraachuun danda'a. Atis nama sana ta'uu dandeessa. Dubartii dabbaa yookiin teessuma guddoo akka addunyaatitti teessuma guddaa qabdu haa ilaallu. Guyyaadhaan dubartii dabbaa yookiin teessuma guddaa akka addunyaatti qabdu takkaan wal baradha. Maqaan ishee Maayikil Rufneelii jedhamti. Dhalattuu biyya Ameerikaa magaalaa Los Angeles Kaalifoorniyaa yoo taatu teessuma yookiin dabbaa guddaa qabaachuudhaan akka addunyaatti World Guinness Record irratti galmoofteetii jirti. Dubartiin tun yeroo ammaatti umuriin ishee waggaa 52dha. Yeroo jalqabaa hanga umurii 20tti akkuma shamarran kamuu qaama madaalawaa qabdi ture. Erga heerumtee daa'ima jalqabaa argattee booda qaamni ishee hedduu dabalaa akka dhufe dubbatti. Dubartiin tun yeroo ammaatti ulfaatinni ishee kiiloogiraama 190 ulfaatti. Dheerinni ishee ammoo meetira 1.6 dheerata. Mudhiin ishee meetira 3 fi seentimeetira 10 bal'ata. Naannoon jilba isheetii oliin yookiin luqqeettuun ishee ammoo meetira 2.4 guddata. Qorichi qorannoodhaan mirkanaa'ee gammaatitti waan kana furdisa jedhame hin jiru waan ta'eef dubartoonni waan akkanaa kana irraa of eeguu qabdu kan isii kun ammoo uumamaan ta'uu isaa dubbattee jirti. Maayikil yeroo ammaatti ijoollee 4 horatteetii jirti. Waa'ee dabbaa yookiin teessuma ishee yeroo gaafatamtu akkas jetti. Boca koo kana baay'een jaaladha. Qaama adda ta'e qabaachuu kootitti nan boona. Ani guutummaan guututti nama fayyaa guutuu qabudha. Kun dhibee odoo hin taane qaama adda ta'ee fi boca namni hedduu hawwudha jettee dubbatti. Wantoonni rakkoo natti ta'an yeroo hedduu gufuun na dhaha. Shaawora yookiin nafa dhiqachuufis baay'ee rakkadha. Balbala konkolaataa banee seenuu irrattis baay'een rakkadha. Wantoota hojjaa qaban irratti ol bahuu hin danda'u. Deebi'aa fi ammoo abbaa manaa koo gaafadhaa jettee kofaltee xumurtee. Abbaan manaas jireenya ishee waliin jiraatutti gammadaa akka ta'ee fi boca ishee kana akka baay'ee jaalatu dubbata. Gudiin dhufte jedha haa ilaallume. ሁሉ ጊዜ ለአራት ኪሎ ምግብ እንዳልበላ አራት ኪሎ ምንድን ነው? እንቁረጠው፣ እንውጋ፣ እንገልብጠው በራሳችን ተገለባብጠን እናልቃለን። በምን አወቅ አንተ ይሄን ሁሉ? አንተ መንፈሳዊ ሰው ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምታነበው። መንፈሳዊ ሰው ዶንቆሮ ነው። ባንተ የምታየውን ነገር ያያል፣ የተገለጠለትን ነገር ያያል። ስለዚህ ስለ መንፈሳዊ ምናምን አታው። በዚህ ጋር ነገሮችን የሆነ ነገር ለማድረግ እንትን አትበል።
እውነት መናገር ከመንፈሳዊነት አውጣ sirriidha dhugaa dubbachuun waan akkanaa kanarraa waan nama fageessuu miti Itoophiyaa kuftee jirti dheeraa Itoophiyaa kan ta'e Nagahoo Jimaa konkolaataa miiliyoona 4 ol baasu badhaafamee jira. Baga gammadde. እንደወጣ መጀመሪያ የት ነው የምትሄደው? ከዚህ እንደወጣ ወደ ቤት ነው። ጋራ መናት የምታዩት ትንሽ እግሬ ከመሪው እንትን ብሏል። ለመንዳት አሪፍ ነው ግን በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አዎ ታዲያ አሪፍ ነው ከፍ ብሏል። Akkuma hundi kennaayyuu beenu jechuudha asiin dura konkolaataan yoo naaf hin bitamin konkolaataa naa bita yoo konkolaataa naaf hin binne lammummaa koo jijjiiradha uummanni konkolaataa naa bituu qaba ani konkolaataa keessa taa'ee deemuufis eeguufis dheerina kiyya kanarraa kan ka'e baay'ee rakkadhaa jira waan ta'eef uummanni konkolaataa naa bituu qaba jedhee asiin dura dubbatee jennaanin namoonni hedduu kanuma irraa ka'uudhaan arrabsaa turanii jiru itti kolfaa turaniiru innis haalli ani ittiin gaafadhe kun sirrii miti jechuudhaan gadi ba'ee uummata dhiifama gaafate. አጋጣሚ ነው ውጭ ነው የምኖረው ቱርክ ነው የነበርኩት ያየሁት ያኔ የተናገረው ንግግር ሰው አንደርስታንድ ያደርገው አልቻለም እኔ ብሆን አንተ ብትሆን በዚህ ቁመት ብዙ ችግር ነው የሚያጋጥም ጸጋ ነው ፈጣሪ የሰጣው ጸጋ ነው ግን ምንድነው ተለያየ ቦታ ላይ ስራ ለመቀጠርም ቢሆን ትራንስፖርት ይቸገራል አነጋገር ችግር ነው ያንን ያጋጠመው ማለት ነው ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ሰደበው እንደምናቀው ለምን እንደዚህ ብለህ ተናገራለህ ተባለ እሱን ኮንሲደር አድርጎ በንጋታው ነው የሆነ በሳምንት ተመልሶ ይቅርታ ጠየቀ ዝቅ ብሎ ይቅርታ ለተናገርኩት እንደዛ ለማለት ብዬ አይደለም ሲል እኔም የኔም ቲም ተወያየን ለምን ያንን ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ጥፋት አጥፍተን ሶሪ ስለማንል ነው ችግር ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ወደ ጦርነት ምህል ኢጎ ነው ይሁሉ ችግር የሚፈጥረው ስለዚህ ልጁ መጥቶ ለብዙ ሰው አስተምሯል ይቅርታ ማለት Viidiyoon har'aa kana fakkaata yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii chaanaalii kanaa hin ta'in maatii ta'aa sabskiraayib godhuudhaan laayikii godhaa isiniif salphaadhaa na baay'ee na fayyada ana wajjin viidiyootti aanuun walagarraa hangasitti yeroo gaarii